warra dhiphatan warra dhiphatan gargaaraa ture warra dhukkubsatan fayyisaa ture sirrii jedhe mube yeroo obboleessa keenya miliyoonii bira dhaabbanna jennee haasaa turre waa tokko viidiyoo tokko jedheen ture yaadattee yaada bor biliyoonii amantisaa bodittis deebi'uu danda'a jedhee dubbadheera yaada namoonni tokko beektu yaada viidiyoo kana kan dhageessanii bor miliyoon amantisaa islaamummaatti illee deebi'uu danda'a. Namummaadhumaaf isa gargaarraa oromummaadhaaf jedheen dubbadhe deebii jireenya isaa kaleessaatti illee deebi'uu danda'a miliyoon jedhee dubbadhe waan ta'in jedhe immoo persentiin 90 mul'ataa jira jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo miliyoon gadhiisu argaa jirtu waan godhu hundaa fi itti gaafatamummaa isa fudhata jedhee nama naan akka qotti dubbadheen ture yeroo sana jechuudha. So an dubbachuun kun fayyadeera amantoota fayyadeera jedhee yaada tokko isa kana lammaffaa nuyyuu baay'ee gadi deebisne mube fakkeenyaaf miliyoon jireenya akkamii jiraachaa ture kaleessa. Jireenya inni jiraataa ture sana keessatti gadi buune jireenya sana hin jiraatin jenne akka inni buddeen nyaatu isa goone jechuudha. Beektu baay'een keessa seenaa miliyoon galeessa keessa ture. So gabaabumatti nama guddaa jira. Arraba dhiisa. Miliyoon nuti no arraba fayyadamin. Arraba sitti nuti si godheera dhiifama qoy. Namootaaf kabaja qabaadhu namoota lamuu mana kana nana ga'e jira namoota biloota godhanii koostaa gaafa lammata mana kanatti hin deebine jira. No. Miliyoon tasgabbaa'e muu beeko nama yoo beekte mana banadhu waajiraan gastii hostii ol targadhuutu amma gaafii jedhi deebisii kenneen nan deenta. Maal jechuudha laakun maal jechuudha? Nama udaan nyaatu buddeen nyaachifne. Mahamad Okii nama udaan nyaatu buddeen nyaachifne bara. Takka. Wayyoo. Waajii dhiifama. Waajii. Ande. Waajii ana simuufi dhiifama. Darra sajla gati deebi. Barsiisaa Ahmad Xalagan. Barsiisaa Ahmad dubbadhaash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama amantaati namni kuni namni amma bu'e kuni barsiisaa amantaa erga ta'ee seeraa fi naamusaan kabajaan nama kabajaa haasa'uudhaa qaba. Okay? Barsiisaa amantaa ta'ee haasaa duriyyeen mandara keessaa machooftuun mana farshoo fi araqeetti naasofne dhufee nama 800 ol irratti haasa'uudhaan qabu. Okay? So haasee nuti naamusaan haasaa yoo ta'e kabajaan haasaa yoo ta'e haasa'u. Yoo kabajaa hin haasa'u ta'e immoo bakkeetti baastanii onnoo gochuu dandeessu. Normaalii namni amma miliyoon dirribaatiin nyaata nutu akkati nyaatu si godhe jechaanii jiru kuni ofii isaatii biyya Awurooppaa jiraata. Biyya Awurooppaa jiraatee miskiina waan qabne irraa maallaqa guure nama hannaan jiraachaa jiru namni kun. Har'a garuu qoma isaa dhiibee gaafa miliyooniin nutu nyaata akka nyaatu si godhe jechaanii jiru kun miskiina qaamni isaa hir'uu ta'e irraa tiiktaakii birrii muraasaan bitee maallaqa irraa bisan hundayyuu aman kaffalleefidha. Garee wangeelaa jedhee kan baatee deemu kun guutummaan guututti maallaqa miskiinaatiin kan banameedha baay'isawee. So namni kun mooraalii kamiin miliyoon dirribaa arrabsuu danda'a? Mooraalii kamiin nama kamuu arrabsuu danda'a? Kanaafuu miliyoonitti dubbachuun dura nutti haasa'uudhaan duratti maallaqa miskiinaa maallaqa nama dhukkubsataa sanaa hunda haa galchu. Ergasii boodamoonni wajjin haasa'u kanuman jedhaanii dhiifama. Waan inni jedhe irratti waan nuun jettuu qabdu dhiifamaa wajjin. Eenyudha waan adda barreen? Ani waan biraaf miti kan hin seene. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Wassalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waanuma xiqqoo tokkodha. Waa'ee gargaarsaa waa'ee maalii caalaa boleessa keenya wanni eenyunni kun maqaan isaa miliyoonii anaaf gaafa islaama arrabsu sirrii miti gaafa kiristaana arrabsu sirrii miti nama arrabsu eenyuun hin deeggaroon eenyuun iyyuu jechuudha amantaan kamiyyuu arrabsamuu hin qabu amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba arrabsi jedhanii namoonni arrabsiisanii fi muslima ta'anii namoonni arrabsi jedhanii arrabsiisan ana biratti fudhatamuu hin qabu kiristaana ta'anii dhaqiitii amantaa kan arrabsii yoo jedhan ana biratti fudhataman qaba abbaa fedhe haa ta'u amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba kun seera islaamummaan heeraa fi
seera isaatiin nu seeredha waan ta'eef jechuudha tokko kana. Inni kan biraan miliyoon siifidha dhaamsa kan hin dhaamu. Gadi bahi dhakaa baadhu nama hin kadhatiin asirra teessee na gargaaraan jedhiin dhakaa baadhu qansara hojjetadhu jiraadhu. Gargaarsi nama waa tokko waan sii godhu hin qabu waa takka waan sii jijjiiru hin qabu. Namni sii godhee deebe ittiin si arrabsa. Fakkeenyaaf kunoo fakkeenyuma gaarii fakkeenyuma tokkoon sii kaasa. Ati kaleessa namaa maaloo nyaattudha fuunee nama si goone fuunee akkas si goone si jedha. Boorimmoo waan biraa kana caalu jedhee si arrabsa. Boor obboleessoo mana godhatta haadha manaa godhatta jireenyi kee kun hin jijjiiramu. Ati boor abbaa qabeenyaa Elen maaksifaa caaluu dandeessa. Sigalee zeeroo marraa ka'ee namni zeeroo miti negatiiv irraa ka'e zeeroon illee lakkoomsa gatii qabudha. Negatiivni garuu gatii hin qabu. Daka sanaa ka'ee namni boor bakka guddaa ga'uu danda'a. Sigalee ilmoon kee boor waa'ee kee wanta hin taane kan dhageenyeef waan namaan eegin humna qabdaa dhagaa falaxi. Yoo namni si gargaaruu barbaade paapilikiin ituu hin taane gargaarsa paaplikii bu'aasaa agarteettani maadha faayidaansa? Mubaarakiin maal jedhanii sarrabsu fakkeenyaaf gargaarsa miliyoona meeqa si gargaarree jedhu miliyoona meeqa sana keessa baay'ate waan miliyoona tokkooti galee dhukkubsattu amma ituunni kee misteekii tokko dalageetti nuti akkasii godhee nuti dhukkuba maaliirraa si fayyisee ati kadhattuu miti ati akkas miti. Anamma ituu du'uun namaa eeyyamama ta'eeti fuuldura namaa dhaabbachuurra of ajjeesuu filadha hin danda'amu malee fuuldura namaa dhaabbadhee namaa waa kadhachuudha jechuudha. Kanaafuu namoonni sammuu kee tuqu si xiqqeessu waan ta'eef akka namummaatti sitti mani kana akka namummaatti tokko akka islaamaatti nuti nama kanan gargaara gaafa jettan dhaqiitii warri kaleessa sababaanni dhaqii amantaa sanatti dabalameef gargaarsa godhan sun kaleessa godhanii arrabsiisanii nuunis amantaan keenya akka inni nama arrabsuu fi nuti gargaarsa gargaarraa jechuu fakkaata waan ta'eef gargaarsi miliyoon musliimoota ni ilaallatu. Maqaa muslimaatiin namni gargaartu yoo jiraatte galata dhabi. Akka namummaatti akka dhuunfaa qottu miliyoon fudhachuu baatte siif gargaarsi hin barbaachisu dhaqii dhagaa cabsi. Qansara hojjedhu jiraadhu. Fuuldura namaan dhaabbatini. Rakkataa dhadhabaa meeqati jira. Namoota akka obboleessi keenya Ahmad barsiisaa Ahmad kaase sana dhaqaati namicha nama qaama hin qabne naafa hin qabne sana tiiktookii isaarraa fuudhee akkas godhe jedhamu sana nama sana faa gargaara. Rakkoo hin qabu akka islaamaatti gargaartanii akka maalitti gargaartanii kunoo namoonni gargaarsa haqa godhatan namoota akkasiidha. Ati immoo Mubaarak ajandaan gootu waan akkasii ajandaan ta'u ta'ee baay'ee bareedaadha. Maasalaam. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Tokko faarratti ustaaz ajandaa gochuuf osoo hin taane mucaatu amantaan islaamaa irratti akkas jedha amantaan islaamaa akkas jedha naan dhugaadha. Akka nama tokkotti immoo na gorsi yoo nan balleesse na gorsi malee tarkaanfii akka sanaa gaafa hidhaarraa ba'ooyyee mucaan kun dhufee kunooti yaasila. Yoon balleesse akka amantaa islaamaatti yoon sitti balleesse anuu kana booddeen balleessu akka obboleessaatti na gorsi. Waan tokko hin beekuu naan jedhe isa toof natti kennate rabbii gaditti jennaan ishii amantaa barbaade qabaadhu akkuma warra kaanii wajjin hin jiraadhaa jirutti si wajjin hin jiraadhaa garuu amantaa tokko hin qeeqin hin arrabsin deebite miti amantaa keenyaa miti amantaa keetu hin arrabsin kana booddee calluma jedhee amantaa keetiin jiraadhu amantaa kootiin hin jiraadhaa wal kabajnee warra akka amantaa walitti bu'uuf mikinaata ta'u tuun ta'in warra akka amantaa nageenyi gidduutti bu'uuf mikinaata ta'u qabnaa waliin jennee tolee waliin jennee jira. Adda gadi ba'ee moo kaleessa waan ta'e dubbatennaan itti banee keetanii viidiyoocha itti banee keetanii gorsaa jira akka carraa wajjin dhufee waan dubbate waliin dubbatanii walitti ka'anii malee kuni dhimma ajandaati miti. Dhimma inni na gorsiidha irratti gorsaa jira malee ajandaadhaaf miti ustaas. Galatoom wantichuma yuun dheeressiin jechuu barbaadeen ayeemuu beeku. Thank you. Miliyoon dhageessatti miti waan ustaazaamaa jedhanii dhugaadha namni fayyaa qabu tokko. Itti nima dhaggeeffadhu. Rakkoon hin jiru. Thank you. Ustaas Ahmed galatoomii. Ani jechuudha humna dhabee miti. Dhaggeeffadha isinitti hima. Humna dhabee yookaan ogummaa dhabee isinitti hima. Haa ta'u iyyuu malee
hojiin jirai kan jedhamu tuulaalame gaarii ani osinitti toleedhan jedheman osinitti toleedha malee anumnaani kana naa godhaa isiniin hin jenne amantaa namaa immoo arrabsine amantaa arrabsuu keessaa baheeran kiristaanan nan jaalladha musliimas nan jaalladha quraanas nan jaalladha wangeelas nan jaalladha yoon amantii islaamaa hin kabaju ta'e amantiin kan koo kan kiristaanaan kabajamu yooni quraanan kabaju ta'e wangeeliin kabajamu yoon kaleessa dogoggoreera miti dogoggoran kaleessa godheef immoo dhiifama gaafadhe iddoo kaleessaatti hin deebi'u namni immoo anarraa baratee deebi'uu qaba inni kaleessa ammina yaaduuf ka'ellee gara qajeelinaatti akka deebi'u inni kaleessa islaama jibbu akka jaallatu inni kiristaana jibbu immoo akka kiristaana jaallatu jaalala labsuun malee wanta biraan miti eenyuunis eenyuunis loluufis karooras hin qabu miliyoon musliima wajjin walii galee jiraachuu kiristaana wajjinis walii galee jiraachuudha akka walii galaa waasiidhaamuka ergamsi waame dhaggeeffadhu ajandaasi dhaabe waan jedhanii saadaamata ittiin tolle ta'a dirqamaanis immoo dhaabuun akka dhagoona namoonni keenya keessa jiranu danuudha kumaatama miti namoonni kumaatamni kuni sistema hojii adda addaa baafatee inni kaan geema taphataa inni kaan hojii hojjetaa malee hundi isaa gargaaramee jiraataa jiru. Ati immoo akkamii? Inaaf bakka hin gaaba. Dukkee irra darbisa bakka irra darbisa. Akkasii bakka amantii tuqiniiti. Amantii tuqinii waan sii dabalan yoo si qabaatan sii dabalanii akkas wayya. Sirreeffama tokko. Mobee ijaa sagaleen koo. Ayyee. Ustaz Muhammad. Sirreeffamni jiru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaanni cuunfaa waliigalaa kan Ustaaz Ahmad Husseini rabbi isaan irraa jaallatu. Yaanni an dabalu obboleessa kiyya miliyooniif jabaadhu rabbi isaa gargaaru jecha yaannan isaaf kennu hundiin jaallatamu jaalala keessatti hundiin jaallatamu kabajamu malee hundi hin jaallatamu. Namni musliimaa islaamaa hordofu tokko amantii islaamaa jaallata musliimummaa ofii jaallata sakaaniin kabaja. Hundi ijoollee musliimaa hunda jirtan iyyuu hundiin jaallatamu. Jaallannaanii achi dhaqudha. Kanaafiyyuu tokko jaallatamaa inni kaaniin kabajama rabbi isaa gargaaru abshirii jabaadhu cimii dhaabbadhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam arka jalaarra arka irraa caalti jedhan kana jechuun ishee fudhatturra ishee kennitu caalti nama kennu nama gargaaru rabbi isaa godhu jabalu jechuu barbaada. Thank you galatoma. La gorsa cimaadha la dhageesse miti. Amantaa kee jaalladhu amantaa kiraamu akkuma kabajaaru fakkeenyaaf kabaji ana amantaa koo islaama jalqaba sitti mee amantaa kun hin jaalladhu amantaa biraa jaallachuun itti amanuu tokko miti jaallachuun hin jaallata itti amante jechuun miti waan itti amantu wanta biraa. Dhaggeeffadhu jaallachuun fudhachuudha dhaggeeffadhu amantaa irratti waa biraa irratti illee jaallachuun akkanaa miti jechuu dandeessa. Jaallannaan hin fudhatama dhageesse kabajuun immoo fakkeenyaaf atamma pirootestaantiidha amantii kee jaallatta jechuudha. Amantaa ollaa keetii hunda kabaja godhi. Dhageesse? Eebbifamaa hundi keessanii musliimnis kiristaanis hundi keessan naaf jiraadhaa galatoomaa waan siin itti tole naa godhaa kanaa achi bakka eebbifamaa isiniin jedheera bakka amma dandeettii keessanii. Salaama waan jettan qabdu? Ashi mubee galatoomi shukran ayubiiko waan baay'ee jechuudhaaf miti yaada jiru atis kaaseertaa maamees kaaseera Ustaaz Ahmadis kaasaniiru garuu ani immoo yaada tokko hin qaba isheenis maa inni kan waa'ee miliyoon innuyyuu hin beeka wanti haasa'amu jiru haasa'ameera nama hunduu rabbi nama naabin dhugaa dubbachuudhaaf innis jaallatee miti noormaali so rabbi isaa gargaaru rabbi isaa jabeessu namni maalummaa isaa kaleessaatiin hin arrabsamu kaleessan midhoongoree wanta baay'ee keessa seenuu danda'a so maalummaa isaa kaleessaatiin irra deebi'anii ati nama akkanaati ati nama akkasiitiin jedhamu waan sanarraa yoo deebi'e sababni isaadha akkuma kiristiyaanummaa galatoomaa akkasila dubbadha yaa akkam kiristiyaanottu fakkeenyaa fi Phaawulos namni jedhamu ergamaa kiristiyaanota akka ta'anii kiristiyaanonni itti amanuu hin fudhatu. Phaawulos kanaan dura wangeeluma isaaniitu dubbata. Nama Yesuus Kiristoosiin adamsu ture.
akkasumas nama duuka buutota Iyesuus hawaariyoota Iyesuus nama arrabsu nama isaan adamsu ajjeesuudhaaf nama isaan barbaadu ture. Akkuma kanammoon waldaa tokko saamee waldaa kaan nama jaaru ture. So namni kun yeroo booda garuu Iyesuus Kiristoos natti mul'ateera. Maalummaa kiyya kaleessaa maalummaa hamaa sana keessaa na fu'atee na baaseera jedheetu karaa sirriitti deebi'e. So erga karaa sirriitti deebi'e jedhanii amananii har'a lafaa kaasanii Phaawulos ajjeechaa nama labsu ture. Phaawulos saamaadha ture hattuu ture jedhanii Phaawulosin arrabsuu jechuudha. So miliyoon kaleessa dongoreera dongora isaarraa deebi'eera. Kalaas sanaan maalummaa isaa kaleessaatiin namni arrabsamuu xiqqeeffamuu qabu. Namni maalummaa kaleessaatiin nama arrabsu xiqqaataa namaati. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam kullu bani aadama khaxaa wa khayru khaxaa'iina at-tawwaabuuna jedhan. Ilmi namaa hundumtuyyuu dogongoraadhaa jedhan. Irra gaarii irra filatamaa irra caalaa namaa jechuun garuu nama dogongora isaa sana beekee dogongora irraa deebi'eedhaa jedhan. Kalaas hallaqa hundi keenyaan dogongora keenyarraa yoo deebine irra gaarii namaati nuti jechuudha. Inni biraamaa inni akkuma beekamu yeroo darbee miiliyooniif yookaan maqaa miiliyooniif maallaqni walitti guuramaa turuusaa hunda keessantu yaadata. Mubaarik asiin jedhan amma yoo dandeessa ta'ee maallaqni hagamtu haga isaaf guurame. Obboleessa keenya miiliyooniif maallaqni hagam akka isaaf guuramee fi maallaqni guurame sun maqaa eenyuutiin akka guurame akkaawuntii kamirratti akka galfame eessa akka jiru yoo dandeesse maallaqni sun eenyu fayyituuti kenne maallaqa gamtu guurame kan guurame sun immoo qeeqa gaafte amantiin islaamaa akkas jedhaa jette dhagahuun fedhanu ta'a waan akkasiisirraa kanaafuu akkati lama wallolleefani namaan kanaan dura wallolte muslimootaan dhageesse dhiifama jette dhume hidhaarraallee baatetta amma immoo yoo amantiin kee nashiidaa siin eeyyamne waan amantii kee jala deemuun dirqama qaba. Namni amantii hin qabne rakkoodha. Namni amantii hin qabne nama sodaachisa. Amantii kee jala deemuun dirqama gatii ta'ee fi amantii kee waan si ajaju qofa godhinsiin jedhaan gara kooti. Haalli yoo jettan maa inni? Ammas atakaaroo walitti kaasu jala keenya. Atakaaroodhaaf hin dhumne. Waan jettu qabdaa? Muubee. Qoy waajirraa yaada fuunee kaanayyi si wajjin haasa'ee fixadha akka hiriyaatti. Galatoomii Muubee nagalchuu kee fi akkam jirtu nagaa hunda keessaniif baay'atu miliyoonatti illee baga nagaa taate hundi keessanuu baga nagaa taatanii ani waa baay'ee illee dubbadhu Mubaarakii gama kiristaanummaatiin Muubee hin eeyyamamu namni tokko erga kiristaana ta'e akka caafata qulqullaatti jiraachuu qaba. Caaffanni qulqullaan immoo akkamittiin akka jiraannu nutti meera. Wantoota gara cubbuutti si geessanii ittiin hirmaatiin baqadhuyyuu jedhama caafa qulqulluun. Baqadhuyyuu jedha. Fakkeenyaaf namni kiristaana ta'e tokko nashiida dhaggeeffachuu hin danda'u. Dhiifama naa godhe Muubee raayyaa akkati kabaju nan beekaan illee ustaata raayyaa irraa jibba hin qabu. Namni kiristaana nashiidaa isaan fayyadamtu mirga keeti. Eeyyeen. Nashiidaa isaanii. Kanuma hin jedhaanit. Sababni isaa laale Muubee macaafa qulqulluun akka kana jedha. Boolla tokko keessaa burqaan lama yaa'u jedha. Akka jechuun amma bishaanii burqaa lafaa keessaa bishaanni gaafa yaa'u bishaanii dhiiga wal makaan hin yaa'u. Yookiin bishaantu keessaa yaa'a yookiin dhiigatu keessaa yaa'a jennu fakkeenyaaf. Boolla tokko keessaa burqaan lama hin baane Muubee. Hin ba'u. Kanaafiyyuu namni tokko kiristaana ta'ee jiraata taanaan akka dubbii macaafa qulqulluutti akka Yesuus Kiristoos nu barsiisetti jiraachuu qaba. Qulqullummaadhaan adda ba'ee waan lama baadhatee deemuu hin qabu. Dabalataan caafata qulqulluun akka nuun jedha Muubee keenya isin mana qulqullummaa waaqayyootii nuun jedha. Mana qulqullummaa waaqayyoo kana immoo eeggachuu qabdu jedha. Fakkeenyaaf galgala sirbee ganama sirbee galgala yoon faarfadhee lama na duraa ta'a. Adda ba'ee jiraachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a faarfannaa dhaggeeffadhee bor sirba yookiis nashiida yoon dhaggeeffadhee kiristaanummaan koo maalidha jechuudha. Dadhabaadha fakkeessee jiraachaa hin jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti miliyoon keenya mirga guutuu qaba Muubee. Gochuun mirga guutuu qaba garuu akka macaafa qulqulluu akka kiristaanummaatti nashiida dhaggeeffachaa faarfannaa dhaggeeffachuu hin danda'u. Kana egaa anis kanumaaf walanda waajjisii galchee fi kanumaaf anis kanuma sin jedhaa ture. Anis hin danda'amaan jenne ani ofii kiyyaan jedheen ofii kiyyaan ofitti amaneen fudhadhee wanta naa ta'e immoo naa ta'eera baqa nashiidis naa ta'uu danda'a sirba keessa kan hin jaalladhus jira wasaanyiin ikkoo itti jiraachuudha malee. Wanta dhaggeeffachuu dhiiftee miti. Hojii wangeelaa. Elaa miliyoon waan siidhaama miliyoon waan siidhaamaan dhaamsa siidhaama laa.
dhugaa gaaftan si jaalladhe gaafati kabaja amantaa kamii fuunan qaba jettudha. Gaaftan si jibbe gaafata amantaa koo tuttee dhaggeeffadhu. Gaafata amantaa koo tuttee si jibbe wallahi akkati dhabdu iyyaan ture. Gaafati baatee immoo oy dhiifama jettu sin kabaje dhaggeeffadhu. Sin kabaja guddaa si kenna. Dhageesse kaa amantiin kee siin ijoolleen ajjala deemtanii mirga isaati maaloo jettanu hin fakkeessinaa. Kaleessa gaafa inni dhufee amantaa keenya tuqu ilaa amantaa wal qixxee ilaa dhaggeeffadhaa laa. Mirga amantummaa biyya lafaa irratti wal qixxeedha. Amantaa biraa kabajuun immoo shari'aadhuma nuun jedha. Amantaa biraatiif kabaja kennu lakum diinukum waliya diin. Sirii galee amantaa biraatiif kabaja kennu hin dirqamna malee fedhii keenyaa miti. Mucaan immoo kaleessa dogoggora hojjeteen dhaqee hidhame. Dhaggeeffadhaa dhaqee hidhame. Hin rukutame ijoollee awwallolle. Waa meeqa ta'e miti gadi ba'ee dhiifama amantaa namaatti hin bu'u jedhee dhiiseera. Amma immoo amantaan Islaamaa jedheen inni dubbate dhugaadha akka kootitti. Garuu nu dargaggeessi akka amantaan nagaa ta'u akka amantaan kamtu nu nagaa ta'ee deemu dirqama qabna gochuu. Dirqama jaalannee tun ta'in dirqama qabna. Amantaan Islaamaatis amantaan Pirotestaantiitis amantaan kamtu nu akka inni walitti bu'aan deemne ija wal qixaatiin laallee dhaabsisuu qabna. Amantaa Islaamaa bakka bu'ee namni amantaa biraa arrabsu yoo jiraate Islaamummaan isaatu shakkiidha arrabsaa wanti jedhu hin jiru. Hukumii qaba kamtu nu. Dhageessanii kanaafuu ani isan gorsaa jira miilooniin. Maalan gorsi? Arraba inni nama arrabseef isatu gaafatama. Waan inni jedheef isa gaafatama. Birrii jalaa nyaatame isa gaafatama. Isatu gaafatata. Nan dhibne an. Amantaan Islaamaa jedhee waan dhugaa tokko viidiyoocha keessatti dubbateera. An fudheera. Waan asirratti sana fudheeras durumaayyuu nan beeka gati ta'e Islaamni shari'aadhaan bulaa Quraanaa fi hadiisaan bula jetti dhugaadha. Kana kun waan ragaa bahamee jiru. Garuu amantaan kee si gaafachuu barbaade amantaan koo Pirotestaantii jetti. Amantaan kee waan siin eeyyamne gochuun immoo hin eeyyamamaa siin jedhe. Kunoo waadiin hin danda'amu. Boolla tokko keessaa lamaan ba'u yoo bishaan ba'e bishaantu ba'a. Yoo dhiigni ba'e dhiigatu ba'a siin jedhe. Haa ta'u maal jetta? Laa dhaggeeffadhu sittiin hima obboleessa koo waannaan itti jiraachuudha. Eewutuu akka wangeelaatti jiraachaa jira. Namni tokko dogoggoraaf akka wangeelaatti jiraachaa hin jiru. Paasteriis haa ta'u hundammoo miti laanaa hubadhaa. Paasteroonni gaggaariin jiru. Amantoonni gaggaariinis jiru. Raajiin gaariinis jira. Apostiliis ta'u jijjira. Garuu irri caalan harki 98% soba bizineesiidhaa fi sitti nima jechuudha. Wangeelan barsiisu. Ilaa fakkeenyaaf dhaggeeffadhu qalbii godhatu dogoggortee akkati namaa wal loltuun barbaadu. Dogoggora miti beeku isaanu. Wangeelaawwiin gaarii jira eeyyee jira. Paasteriin gaarii jira eeyyee jira. Amantoonni gaariin jiru eeyyee jiru. Hundumtu gaggaariin jira. Harki meeqa? Harki 2%. Irri caala wangeela sirriitti beeku. Sirriitti beeku garuu itti jiraachaa hin jiran. Hin barsiisu garuu ofii isaaniitii ittiin jiraatan. Hin lallabu garuu ofii isaaniitii ittiin jiraatan. Qaaniima waldaa bichaa si kabaja malee cherchima keessatti achii gadi ba'eennaan si amachuu, si hinaafuu, si tuffachuu barumsa kootu caala. Anatu dandeettii qaba, anatu beekumsa qaba, anatu guddaan irri caalaan kunooti. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra barsiisaa ture iddoo gad deebi'aatti argamaa ture. Dhaggeeffadhu hima. Iddoo tuffatamaatti argamee barsiisaa ture. Gurguddootaaf hin dhumne, abbootii qabeenyaaf hin dhumne, warra hayyootaaf hin dhumne. Eenyuudhaaf dhufe? Dhukkubsattootaaf yookaan hiyyeessotaaf dhufe. Garuu irri caalaan isaanii miliyoona ikkoo nama ta'a. Naman ta'u kan jedhe jiran paasterii ta'e. Miliyoon kanaan booda naman ta'u maal jettanii gorsitu kan jedheefaa jiran. Garuu paasteriidha maqaadhaaf. Birrii meeqa kan dhaggeeffadhu birrii namaa kan nyaate meeqa jira? Raajota meeqa jira? Kan nuti birrii walitti buufne deebisne meeqatu jira? Nyaatan jechuudha maqaa waldaatiin. Hunda miti. Hundaan jechaan jiran. Hubannaaf ogummaa godhadhu siin jedhee si barsiisa. Ofii isaatii garuu ittiin jiraatu. Qaama saafaa kan agarsiisu meeqa jira miti? Nan barsiisa jedhe. Amma kaleessa qoy. Miliyoon. Nama gammachiisu miti kanatti waame dhaggeeffadhu. Nama gammachiisu miti dhaggeeffadhu yookiin immoo akka amantaa keessatti miti dhaggeeffadhu. Na dhaga'iga. Maal waliin jennee jiraan ifatti. Laa maal waliin jennee amantaa akka inni wal kabajee deemu qooda qabaan nasiin jedhe malee
Gese Ikkoodha amma fakkeenya amantaa pirotestaantii as teessee manatti baladhu kanatti miliyoon kanatti mana bal'aa qabda. Qeeqa amantaa biraatii fi qeeqa amantaa pirotestaantii mana koo teessee hin barbaadu. Mana baladhu. Akkuma islaamummaa utuu islaamummaa irraa dubbatte si buusu amantaa pirotestaantii irraa yeroo dubbattu si buusa jechuudha. Amma gorsa kun fudhatamu hin fudhattu. Gorsa keenya fudhadhaati garuu waa tokko dhuma irratti wanti jechuu barbaadu. Amma si koota amma amantoonni akkana warra amantaa akkana jettee dubbatan ta'u. Not fair. Ishiriinseera irra darbeera akka gootanii akka walii galaatti wanti. Warra jala deemtanii mootii si godha wayi. Warra jala deemtanii hafixatu maal haa ta'u mana jettanu ilaamee jala keenya. Namni giddiin amansiifamu hin jiru. Namni giddiin pheenxee ta'u hin jiru. Namni giddiin islaama ta'u hin jiru. Fedhii isaatii ana akka islaamaatti yoon sabbake akka islaamaatti yoon dhugaa dubbadhe yoon lallabadhe obboleessoo ibiddarraa of hambisuuf filannoon kee islaamummaa ta'u islaama ta'e eenyuu buna lallaba kan islaama tokko dirqama gooti garuu arrabsee amantaa biraa tuttuqee hin fudhu an kana amantaa biraa dhaqee arrabsee tuttuqee isa jedhu hin fudhu an mubaarik amantaan kun anaaf akkana ana biratti si biratti akka biraa ta'uu danda'a. Amma yoo mucaan kun ka'ee amantaa pirotestaantii arrabsee ammas to'annoo seeraa jala dhaqee oole maal gootuufi garaa sin hin nyaatu yoo gorsin yoo anaan amma amaanaan jedheera anaan inni eenyu miliyoon waliin taanee amantaa walirraa eegna garaa sin hin nyaatu machaawachaa godhattu gidduutti. Kaleessa islaamaaf itti gaafatamummaa fudhate hadha immoo pirotestaantiidhaaf itti gaafatamummaa akka ammaa asaarutti itti gaafatamummaa fudhachuuf deemaara. Sini galee warra amantaa kiristaanaa yookiin pheenxee calluma jedhanii ilaalu sitti fakkaata. Kuwaasii godhachuun immoo hin ta'u. Yoo namni keessaa nutti dubbataa jiraattan hin salphattu. Dhugaan sitti hima. Hin salphattu. Dhiisaa keessaa ba'a. Akkuma kaleessa yeroo amantaa keenya tokko wayyoo jennee iyyinee maaliif mucaan kun dhaqee amantaa keenya tokko jenna sanatti har'a immoo akka nama tokkootti mucaan kunis nama jedheetanii dhiisi hin fixatu. Hin ficceessu. Rabbis hin ficceesisini. Aficaa jedhe. Miliyoon dhaggeeffadhu. Warri amma harkasii dhugutu kun dhaggeeffadhu. Jabaadhu siin jedhu. Inni gadi ba'ee naasa'u isatti haasoftee jennaan itti tolaa jiru kana anas siin jedhee fudhu gorsa godha. Gaa inuma deebitan atte ammas. In deebita. Mubaarak naa himtee turte ta'e viidiyoo galataa naa hojjette. Nalagai. Inni amma ajjala deemee fixadhu dhugaa keeti goota keenya siin jedhu. Wallaahi bor gaafa waa sirra ga'e. Boolla buufne kasiin jechuuf. Mube, banna, siya tokko naa kenniti irraan bu'a. Siya tokko. Amantaa biraa keeknaan simbuusa. Maaliin nama waan keenya jetti? Eenyuun hin qeequ. Eenyuun hin qeequ dhaggeeffatu. Mube. Amantaa namaa. Walii wajjin haasofne. Mube, walii wajjin haasofne irra naafati. Ila, dhaggeeffatu sittin hima. Musliimas nan kabaja, kiristaanas nan kabaja. Nan jaalladha si, wangeelas nan jaalladha, quraanas nan jaalladha. Jibba eenyuun hin qabu, ortodoksii illee nan jaalladha. Nama wanta taaneef. Garuu ani wanta itti amanu nan qaba. Haa ta'u iyyuu malee amma obboleessa koo wanta biraa keessa hin galu. Poolitikaa biraa keessas hin galu. Warri jechuudha amantii musliimaa kan taatan hundi keessan na gargaara. Bakka waan tokko illee hin qaban. Ila waa tokko ani hin qabu laa kun maqaa kootiin kanaan dura birriin funaanameera beekamuu diina irratti qabatanii na gargaara warri musliimota. Na gargaara. Nagargaara waa tokko laan qabu laan. Waa ilaa dhugaan siniin jechaa. Ani egaa waamicha dhaammate ishi qoytasii maafaan jedhe beekadu. Waamicha si waammate. Nabichisiisi laa kun amma obbolummaa wanta nama ta'eef hojii gaarii hojjedhee sin gammachiisee utuu hin ta'in waan nama ta'eef hojii malee taa'aa jira hojiin qabu eeggan hojii dhiisee waggaa tokko fixaan jira. Waa tokko hin qabu mana keessa waa tokko hin qabu ilaa kunoo taa'umsi kiyyallee kunoo laal ilaalaa taa'umsa caccabee laa kunoo taa'umsa kanarra hin taa'alaa kunoo laal argita miti mube mubaarik rabbiin sodaadhuuti na gargaarsis ilaal kunoo na guddisi. Akka musliim dhaggeeffadhu miliyoon dhaggeeffadhu waa tokko sitti hima dhaggeeffadhu. Gargaarsa immoo dhaggeeffadhu laa dhimma gargaarsaa irratti waa tokko sitti hima. Akka nama tokkotti yoo rakkate ilmi namaa rakkate miliyoon ofirraase yookiin immoo rakkate akka nama godhe jedhamurra ilmi namaa gargaaramee wayyaa'uu
dhaamsa kooti garuu musliimoonni na gargaaraa isii jettu ilmi namaa namoonni na gargaaraa yoo jetteen wayyuu akka namoomaatti yaa gargaaramu. Namoonni jechuudha garaadhaan laaftan namoonni na jaallattan hojiin kiyya sin gammachiisoo dhaggeeffadhu laa kunoo. Akkas jedhe. Ilaali laa kunoo ilaali. Kanarra utuu hin taa'uudha kan caccabila dhaggeeffadhu gatiin qabdu. Dhaggeeffadhu ittiin hima jechuudha. Muudiin irratti qabatame muudii sitti hin fakkaatin. Waa'ee muudichaa waati manatti baladhu achi taasisa hin jedhee. Ishee bakka amma jechuudha. Gatii namni biraa muudii sitti qabateefi. La muube dhaggeeffatta miti kunoo na gargaara bakka hiyyummaa kana keessa na baasaa hojii tokko akkan qabadhee taa'u hojii tokko akkan uummadhu na taasisa. Annimma kanaan boodanii. Mee waamicha dhaggeeffadhu muutii qabadhu waamichaati akka islaamaatti gooteefi Ustaaz Ahmad hin jiru waan ta'eef hiriyaa koo taanus Ustaaz Muhammad illee hiriyoota kooti hangafan ta'a fi lamman jaraatiif isuma dhuguma. Garuu immoo amantaarraa amma jaraan beeku gattiteefi akka amantaatti hin bakka nu eeyyamu yoo jarri nu eeyyamanii gargaarsi akka islaamaatti jedhanii akka islaamaatti jedhee akkati waamicha waammattetti nan laala kami. Ustaaz Ahmad Ustaaz Muhammad dubbadhaame. Dhageessanitti waamicha. Dubbadhee ba'uu mube sirraa buufadheeni dhiifuma Ameerfaa dhiifama naa godhaan of galchaa. Sekeendii shan duwwaa dubbadhee bu'a. Ayyee. Naayyamte? Ayyee. Ayyee. Galatoom ulfaadho. Eenyu sin baxabbatoon amantaa kiristaanaa sin tunneen ammas taanaan hin tunneen amantaa musliimaa sin tunne hin tunnees hin tuqus. Yaamar kasi afuufuuni siliqintuu fi malee sii fi miti jedhan. Inna gidaarii naanna'aa jirti.